Ingiliffa jecha afurtu qubee afurtu fudhataman. Sin strengths yookaan jabina jechuudha. W'n weakness dadhabinsa jechuudha. On opportunity carraa jechuudha. Tin threats waan sodaannu wayi nutti dhufa nu koffisa rakkina uumaa jennee waan sodaannu threat wayi waan sodaatamu wayi. Jara afran kana ilaalaa jechuudha. As keessatti inni dura teenyee amma namni milkaa'uu barbaadu akkanuma nashaadhaadhaa nama milkaa'aa miti. Strengths keenya jabinni keenya maali? Jabinni keenya xinkaaree jabinni keenya strengths keenya maali jenne mee waan jajjabeenya akka nama dhuunfaattis akka hawaasaattis waan jajjabina qabnu barreeffanna. Itti aansinee weakness dadhabinsi nu qabnu immoo maali? Akka godina Jimmaatti ilaala, akka nama dhuunfaatti ilaala, akka Musliima tokkotti, akka Oromoo tokkotti, akka lammii Itoophiyaatti, akka daldalaatti, akka barbaadanitti kalatti hundumaan mee jabinni keenya maali? Barreeffadhaa. Dadhabinsi immoo nu qabnu maali? Barreeffadhaa. Carraan immoo qabnu maali? Barreeffadhaa. Carraa ilaallu ammatti kana jira kanaafuu carraa kana jira carraa sana jira jee carroota jiran hunda barreeffame. Itti aansee immoo threats sodaa qabnu jira waan sodaan maaltu sodaannaa? Sodaan alarraa waan nutti dhufu nurraa miti. Carraanis waan qilleensa keessa jirurraa hawaasa keessa jirurraa waan alarraa jiru. Dadhabinsiif jabeenyi kan mataa keenyaati. Jarri lamman immoo kan alaati. Amma kanatti sirriitti keewwanna. Gara biraatiin akka hawaasaatti yoo naannee gara siyaasaatiin carraa maaltu jira, gara siyaasaatiin jabeenyi maaltu jira, gara seeraatiin maaltu jira, gara dinagdeetiin maaltu jira, gara ikoonomiitiin maaltu jira, teknooloojiidhaan maaltu jira jenna akka hawaasaatti keewwanna jechuudha. Haala kana keessatti amma karoorfannee injifachuudhaaf deemaa milkaa'uudhaaf yaadaara. Namni milkaa'uudhaaf yaadu jabeenya isaa, dadhabina isaa, carraan ni qabu, sodaan ni qabu tarreeffatee as keessatti waa lama jira. Jabinaaf carraan waan poozitiivii lama. Dadhabinaaf sodaan tireetiin immoo neegatiivii lama. Akkamitti warra poozitiivii kanatti fayyadamne dadhabina keenyaaf sodaa qabnu caallee argamna jennee karoorfanna. Haala kanatti sirriitti teenyee keewwannee karoorfachuudhaaf deemarra amma. Karoorfannee milkaa'uudhaaf yaadaadha. Itti aansinee akka hawaasaatti yoo sochoone hawaasa keenya keessa maaltu jira jennee ilaaluu qabna. Segmenteeshinii ilaaluu qabna. Hawaasa keenya addaan qoqqooduu qabna. Addaan qoqqooduun hawaasa qooduu otoo hin ta'in kaalkuleeshiniidhaaf karooraaf of biratti jechuudha. Waraqaa irratti malee gadi baanee hawaasa qooduu miti. Hawaasa sana mee isin keessaa namni lakkoofsa ragaa lakkoofsa manaaf nama meeqatti isin keessaa laala? Census result hizbina ቤት ቁጠራ ጀናን ጉያ ሁንደ አማም nama meeqatti laala beekame jireenyuma keenya keessatti. Mee wanni kun maal jira? Maalumaaf lakkaa hamaara. Namni laala jira? Harka nama baasu nagarra. Nama tokko argadheesh. Amma mootummaan maallaqa guddaa baasee nama kumaatamaan bobbaasee yeroo fudhatee humna fudhate maaf nama lakkaa? Nama lakkaa'uun faayidaa qaba? Wanni ajaa'ibaa kan namatti ta'u hatta ulamoota keenya dabalate waan kana irratti laaffinaaf duddubbeen hafuutu mul'ata. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafa hijiraa gaafa godhanu musliimoonni meeqa akka ta'an naa lakkaa jedhanii nama bobbaasan Madiinaa keessatti. Ala Madiinaa seenanu ummata Yahudaa jira, ummata mushrikaa jira, ummata amantaa adda addaa hordofu jira. Musliimoonni meeqa naa lakkaa jara kana keessa nama meeqatu barreessuuf dubbisuu danda'a addaan naa baasaa jedhan. Hadiisa Bukhariif Muslim irratti lakkoofsi musliimaa lakkaawame
كما تقول إبشن حديث جلوار كتير ما فلك هني رسول ما تسان كاسي لكاو جيرا من مفيدو ديمو كابتمان بكا جرا كنيلو لكم سكن إن فدينا ما كيسجو فدينا نوتو على جنة يواني غافلكا من نبراج على دند نوتو هوا نوتو بكا جرا جنة غافا قبونو كابينيام بريدة جرا برومسام بريدة جرا كنام بريدة جرا حالا كنام بريدة رجرا إني غافا كابتمان ديما مودو بيت فوكينيا تمانا رجانا كنا سينسس مرتسا كنا سو حواسا جيرو بربانو كنا أدد قولني داتا سا رجاسا سرت لانو كمان أكلو مالوتي مي حواسا كيني كيسا وردي رحممي وني دبوري دبرتو تحممي مي إثيوبيا كيست حمم حواسا إثيوبيا كيسا دبرتوني دبنتا شنتما توكا لما تاو ورديرا چالو جچون باينا يو اكستاني مي غودينا كينيا كيساو مسجد كينيا كيساو جماعة كينيا كيساو جيجيرو دا فيا دارغان مال فكاتا ورديرا وهممي عمري اندمني يولال حواسني إثيوبيا percenti torbatamni umri injera wagga soddoma gadi torbatamni dibbarraachu amma umman Itoophiyaa miliyoona 109 gaheera miliyoona 109 keessa miliyoonni 75 umri injera wagga soddoma gadi yoo kana yaanne ala karoorfannu ala jijjiiruudha deemnu ala xiyyeeffannu jara kana yaadaate jechuudha mana barumsa keessatti barattoota miliyoona 30 mana barumsa barataa'u waan nutti mul'isu jiru sabaan yoo fudhanne hammana jira fakkeenyaaf akka amantaa islaamaatti yoo fudhanne islaama Itoophiyaa keessa persentiin 51.6 Oromiyaa keessa jira lakkoofsa akkana baruun waan nu karoorfannu irratti baay'ee murteessaadha godina jimma yoo godina namo fudhanne Itoophiyaa keessa godina hawaasa baay'ina muslimaatiin tokkoffaa lixa Harargeeti lammaffaa godina jimmaati Itoophiyaa keessa raga akkanaa yoo keenya ilaallu waan nu karoorfannee pilaan goonee deemnuudhaaf sirriitti fanootaa jechuudha wanni nu wajjin ija dunuun fanne ittiin seenu amantaadhaan hammam kan jedhu baafna hojiidhaan akkam bifa namni hojiitti bobba'e qotee bulaa jira horsiisee bulaa jira warra daldalaa jira warra qaxaramaa jira warra hojii hin qabne jira hawaasa keenya akkana lakkoofsa isaa keenya ifaan ifatti baruu maaliif kana jijjiiruudhaaf yaadaan gara biraatiin fedhii adda addaa qabananni fedhiidhaanis sadarkaa galii ittiin argatanu maallaqaanis akkamii haala maatiitiin maatii warra ijoollee hedduu qaban warra ijoollee hin qabnu warra akkasii fakkeenyaaf baay'ina uummataa yoo ilaalle Itoophiyaa keessatti kan dudubbeetti hafaaru naannoo Hararii haala maatii yoo ilaalle Harariin dhiirri tokkoof dhalaan tokko wal fuudhanii waliin jiraatanii lama turani miti deebisanii of bakka buusan yoo bicha kan nama lama argamsiisuu qabu bakka buusuudhaaf lama turanii jarri lamman hunduu nama lama bakka yoo buufne lakkoofsitti xiqqaataa deemaa jechuudha barzireetiin achitti ragaan ergasii ilaale irratti 1.9 nu bira maal fakkaata maatii keessatti ijoolleen akkam kan gara biraatiin sadarkaa barumsaatiin maal irra jirra amma godina jimmaa jijjiiruu barbaadan sadarkaa barumsaatiin ijoollee dhalataa godina kana keessa nama meeqatu high schoolii cabarfataara nama meeqatu yuunivarsiitii seenaara nama meeqatu kutaa tokkoffaarra dabarfataara nama meeqatu digirii qaba maastersii qaba PhD qaba haala kanaan
أراد الدداتين سوسي الدداتين لما ميكاتو كما ميجرا جماعة تأو خمرها تأو شيشة تأو مالها تأو داتا أكدو حال جرين جرا خلتي الدداتين كان إفقودة عمل جدك أبن بحري مال فكاتا كان يدو يو حال كان سرتي كوكون نلالي مال فكاتا حواسنو ججيرو راف ديمارو كان جدو إفكين يفندوري تكنا تايجو أما كان اتلالي اتيار نيجو اتلالي حواسني كان يكنا فكاتا أكمتي حواسا كان ججيرا تديم اتأنسي stakeholders analysis إلى وجينو وجنو كيست غرين الددا نموني الددا بكا مرتسا كابو قاموتا إمجرا إلالو فكينيا فكا مسجدات فدا عالمة تكو فدا يوغان أكا سوچي كرواس تفدا يوغان أكا بلچين سمغالا تفدا أكا بربادل تفدا هندنو stakeholders كابو نموتا إمجرا لالو دلكما أيوني كنجلو تكو خلتي كنا كيسات ولي يادو برباچسا أما يولالي بلچان توكو مغالا كنا سرت بلچولاف أيون ستيكولدرين أنا بوجين إنجرانو قباسا مرتسون ندب أيون جركون أبوتي من تاقبچون بربادا ماليف وانا مرتسو كيساتي يوجرري هركي جرا جراتي ندوكا جراتي مالي بودرك ندفا أبوتي قدالالون قبا ستيكولدرسي وجهتنا وجنين وجه positive dan bukan negative dan rakina umudendau akkasumas jirata magala kana hoggana sayra keessa jiru hunda stakeholders keewwate jara kana sirrit otullalen wa murteessuun balaanutti qabaa jedhe ilaallat akka masjida tokkotti seewlalle stakeholders namoonni as keessatti murteessaa ta'an nama masjida dhufee salaatu nama da'waa godhu koree masjida إمامي مسجدا نموذج مسجدا سنا مالكان كرجارا هدول stakeholders جرا كنا هندا لانش كيسا قلتي تكوا مرتسو كاب أما لو واجد جيرو بربانو نو بفهمي تكنجو فكينيا أمتا قدنا جمّا جيرو بربانا أمتا قدنا جمّا جيران كيسا تنام هدو جير خلتي دادين إبان جرا جبا كنتي hojiin wajjin akka milkaa'u jara kana laalcha keessatti galfachuu qabna hojiin keenya akka barbaachisaa ta'een amananii nu duuka akka nu gargaaran eenyuun kan jedhu kunis laalamuu qaba hojiin wajjin nun yoo dhiibbaa irratti goone yoo jirritti namanne hojii keenya kuffisuu danda'a hojii keenya dudubbeetti hambisuu danda'a kanaafuu jarris jiru jennee laalcha keenya keessatti karoora keenya keessatti namoota murteessaa ta'an galchuun dirqama ta'ee argama. Kana baruun sirriitti karoorfachuudhaaf furmaata sirriitti lafa oolu kaa'uudhaaf humna dandeettii jabaadhaan hojjechuudhaaf hojiin hojjennu yeroo dheeraa akka turuu danda'uudhaaf ifa ta'ee hojiin argamuudhaaf itti gaafatamsi jiraachuudhaaf waan akkasii irratti barbaachisaa. Amma eega akkana laalleen booda akka hawaasaatti waa hedduu laalleerra eessatti argamna kan jedhu kan ammoo laaluu qabna barbaadu akka biyyaatti ta'u barbaadu akka godinaatti ta'u akka oromiyaatti ta'u akka barbaade ta'u kana hunda eegalaallee gaaffii amma laalaa turreef deebisaa tokko amma ala deebisaa kee eessa jirra gaa jennee laalla lakkoofsa laallee dubartoonni hammana warri barate hammana namni hojii qabu hammana kun hammana jennee waa hedduu laalaa dhufne amma iddee kam jirra asirratti iddee kam akka jirru akka biyyaatti gara kanatu murteessaa tokkoffaa mataa irratti maaliin madaalamaa biyyi tokko hawaasni tokko sadarkaa gaariitti qaba jechuudhaan waan irratti madaalama gurguddaa afurtu jiru akka biyyaatti tokkoffaa siyaasni isaa akkamii jedhame ilaalama akka biyyaatti bilisummaa yookaan dimokiraasii namaa kennamu mirga dhala eegamu hawaasni sun dirqama mootummaa qofaa miti hawaasumni mootummaan hojiin isaa xiqqaadha hawaasatu wal keessa jira dimokiraasii irratti akkam
mirga dhala namaa eeguu irratti akkam gara dinagdeetiin yoo dhufne immoo waggaatti biyyi sun hammam waa oomisha hammam qabeenya dhumamaan qabu qaba namoonni dhuunfaadhaan hammam galii argataaru murteessaadha. Hawaasummaa keessatti hawaasni kun akkam tokko ta'ee wal simatee waliin deemaa jira. Waliin jiraachuu keessatti wal hubannoo keessatti haalli irra jiru sadarkaa maalii irra jira? Gara oomishaatiin immoo qorannoo oomishuudhaaf maal hojjeta? Teknoolojii adda addaa irratti sadarkaa kamirra jira? Yoo hojjechuu illee dadhabee itti fayyadamuu irratti bakka kam jira? Amma akka nama tokko ilaalan jiru sadarkaa kanatti barbaadu biyya haa ta'u godina haa ta'u naannoo haa ta'u eessa jirraa kan jedhu kana baramuu qaba jijjiirudha. Fakkeenyaaf Sheekh Muhammad Ghazaleetu maal jedhanii otoo biyyi hundinuu waan ofii oomishe deebisee fudhate silaa galma kana keessaa qullaa keenya qabbaanaa jedhan. Maayikiin itti fayyadamaa biyya biraatii dhufe. Ayilaandi laastikiin kun biyya biraatii dhufe. Sa'aatiin an keewwataa biyya biraatii dhufe. Uffanni an uffataa biyya biraatii dhufe. Kompiitarri kun biyya biraatii dhufe. Ifaan kun biyya biraatii dhufe. As keessa wanni argitan hundi tokko tokkoon keessan sana dhiisaati minxaafiin salaasaa biyya biraatii tolfamee dhufe. Masbahaan biyya biraatii dhufe. Koofiyyaan biyya biraatii dhufe. Imaamaan uffanni keessaa biyya biraatii dhufe. Meerra kan keenya. Utuu hundinuu kan ofii furate silaa qullaalama akkuma uumamni itti gabba'u ta'e. Maal jechuudha kun? Hin jirru jechuudha akka biyyatti.